jecha afaan arabiitiin naqshaa jedhamu san qofaaf fireemiin kuni qarshiin isaa boondii irra dabala. Almuuniyeemiin sababni fireemii irra dabaluuf inuma almuuniyeemiin tokkoffaadha jechuun maallaqa itsiitidha. Guyyaa hedduu jechuun maallaqa dhuunfaa dubartiin warqii biyyatti bitachuu wayyamoo biyya arabaatti bitachuu wayyaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baga jiraattanii jirra jirtu isiniin jedha. Har'a wama xiqqishu wayii isin waliin haasa'uuf yookiin isin dubbachuuf dhufe akka baddinaan hin jennee fi haa ta'u malee yeroo hedduu namootiin gaafii adda addaa na gaafatanii gaafilee sanniin keessaa jechuudha. Akka fakkeenya tokkoffaa irratti warqii biyyatti bitachuu wayyamoo biyya arabaatti bitachuu wayyaa, warqiin kun ka Dubaay wayyamoo ka Suudii wayyamoo Bahrein wayyaa warri jettanii gaafii hedduu isinitti tahee isin cinqaa jiru. Tokkoffaa irratti jechuu warqii jechuun maallaqa dhuunfaa dubartiin dhuunfummaa ofiitii yookiin ammoo icciitii yookiin baankii dhuunfaati isinii galee kan gurraattuu irra qarshii maallaqa tirfii namaa baasamoo kan harkaati moo kan mormaati jettanii warri gaafii yeroo hedduu isinitti ta'e warqiin hagga barbaade turullee jechuudha. Giraama hir'ata malee warqummaa ofii gadi hin dhiisu isinii galee. Kan mormaa yoo bitatte giraamuma isaatu ol sii dabala. Fakkeenyaaf kan mormaa inni xiqqaa jennuun kan morma godhannee nurraa haga takka beeksisu giraama 4-5 bareeda. 6-7 waan hin argamne haga 10-12 ni danda'ama. Giraamni isaa dabale jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti giraamni qarshii 14,000 yookiin 15,000 yoo tahe inni tokkoffaan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo giraama 7 kan mormaa qabaatte baay'ifadhu si galee 15,000 baay'isu 7 jettaan. Fakkeenyaaf kan gurraa giraama 3 yookiin giraama 1 yoo qabaatte giraamni tokko 15,000 yoo ta'e giraamni 2 meeqa 30,000 giraamni 3 ammoo 45,000 jechuudha. Si galaa jira miti? Akkasuma ammoo kan qubaallee gadi aanan giraama 2 kan jechuun qubeellaa waqtii nikaa yookiin gaa'elaa waliif godhan inni gadi aanan salphaan giraama 1.987 isinii galaa jiraami. Giraama 2 jechuu 2 yookiin 1 hir'ata. Giraama 2 bareedaadha. Giraama 2.5 illee ni jira. Akka barbaadaniin haa ta'u akkasitti giraamaanii ati ka gurgurattu malee ka mormaa ta'eef gatii irra guddaan argattu. Ka gurraa ta'eef gatii irra xiqqaan argattu. Ka qubaa ta'eef gatii irra xiqqaan argattu. Isinii galaa jiraami hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Mee akkamii isiniin jedha wallaahi laaziim fuula jettu bishaan salaataa yoo tahe malee ka hin dhiqanne qayyii kun akkami waa hin dibanne waan takka jechu orjinaala jechu wallaahi laaziim. Kanaaf warrootiin fayyaa fi bareedina fuula bakka jechuun guyyaa takkatti akkasitti sii laaffisi guyyaa takka sii bareechiseen sobdaa waan biraa fayyadamtaa warri jettanii waan biraa jechuun fayyadamu garuu ammootu iyyuu guyyaa takka osoo hin tahini itsiitidha. Guyyaa hedduu dhaqee isinii galee. Kanaaf dirqama waan jireenya ofii hunda miidiyaa irratti hin baasan isinii galaa miti. Garuu dhukkubbiin duudaa na dhiisee akkasuma ammootu iyyuu fuulli keessan maasha Allah tabaarakallah dibata tokko malee jechuudha isinii galee barbaadan bishaaniin dhiqadhee isin agarsiisuu danda'a. Fuulli keessan ni bareeda ni miidhagaa isiniin jedha. Akkasuma immoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya rifeensi keessanillee isiniif dheerata. Namootiin babbareedina feetanii faayamuu feetan akka kana. Haa ta'u malee har'a akkuma sitti argitan kanatti ufumaa kiyyaa of waraabaa jira. Asii ol qofa isin of waraabaa jira. Maali jennaan sababbiin isaa waa'ee majliisa fi soofaa. Majliisaa fi soofaa namootiin hedduun jechuudha. Filannoo fedhiin isaanii ol fagaatee mana keessa taa'uuf soofaa filatan. Jabinna soofatii fi majliisa boondidii kanaa wal bira wal madaalchisan. Majliisni wanni isin sirritti naa hubattanii beekuu qabdanii kuni boondidiidha. Isinii galaa jiraa miti? Lukni isaallee boondidiidha. Naa hubattan jedhee yaada. Gubbaanis boondidii, lukni isaa boondidiidha. Akkuma jechuudha
tiknisni yoo tiknisa 30 ajajattanii tiknisni 20 luka isaa yoo tahe alatu ifaa ala balbala badanii masha Allah sirritti natti ifaa jira isiniin jedha. Akkasuma ammoo tiknisni 20 ammoo yoo 30 miire isinii galaa jira 10 guutuun jala ta'a. Isinii galee sirritti 10 guutuun jala ta'a. 20tu hafa 10 ammoo yoo 2 ta'a. Hatta loo jechuudha osoo muraa lama qofalleen tahee tiknisni 20 lama jala tahee tokko ammoo gubbaa tahaa isiniin jedha. Lamaan kun walirratti osoo addaan hin bahini walirratti ta'e inni kun sadaffaa ta'a. Marhaba kan ammoo tuyyuu soofaa warroonni lukni soofaa mukaa mitii jettanii yaada keessan achi fageessitan isinii galaa jiraami. Maaliif jennaani mudannoo kanan na mudate soofaa muka miti keessa isaatii muka luka isaatii miti keessi isaallee muka dubni isaallee muka. Isboonjiin dalagama garuu isboonjii sanirraa boondidii yookiin ammoo isboonjii tokkoffaan namni rabbi laaffise jechuu isinii galee. Soofaan gabaabamatti muka luknis muka keessi isaa hundeellee muka carqii fi isboonjii gubbarra uffate itti nyaaddaatti dhugaa feetan bitadha jechuun namootiin hedduun soofaan erga yoomii muka tahee mee koomantii jalannaa barreessa namoonni mana arabaa jirtan kanabni luka qabamoo hin qabu taakka jedha. Lammaffaa irratti soofaa namni Itiyoophiyaa keessatti soofaa ijaan argitan soofaa lukni isaa bal'asaa ta'u akkana dheeratee mitira tokkollee haa ta'u qal'ateellee hagana haa ta'u jiddu galees haganallee haa ta'u lukni isaa furdinnaaf qal'eenna osoo hin tahini lukni muka moo mukaa miti soofan lukaa miti keessi isaa muka. Soofaa miti majliisa almuuniyeemiin akkasitti miidhagu bareedu keessi isaa muka laafaa komborsaato yookiin ammoo chuppudii hin geenne jechuudha isinii galaa jiraami. Isinitti namoota hedduu jechuudha yeroo majliisa soofaa nagaafatan wallaahi alazim jazaan rabbi bira soofaa hin ajajatina majliisa godhaa. Yoo garuu dunyaan 9 guuttu yeroodhaaf tahe malee soofaa hin godhatina muka. Bareedinas faashinas yeroollee kan barbaadu jabinna yoo barbaadde fakkeenyaaf majlisni almuuniyeemiin guutuun isaa akka almuuniyeemiin isaa itti baatuuni tarii 200 ta'uu mala 250 300 illee ta'uu danda'a. Almuuniyeemiin akka baay'inni almuuniyeemitiin isinii galee mitirri 12 akkas jennaaniin jechuudha. Mitirri tokko 17,000 jira 16,500 jira 16,000 jira. Fireemiin mataan isaa majlisni fireemiin qarshiin isaa boondidii caala. Garuu wanni hundi isaa muka diizaayinii abaaboo qofa qirtsii mukarratti akka algaa dulaaba irratti diizaayinii isaa bocan yookiin ammoo tuyyuu harakaat jetti arabni nakshaa jechuu beeytanii jecha afaan arabiitiin nakshaa jedhamu san qofaaf fireemiin kuni qarshiin isaa boondidirra dabala. Almuuniyeemiin sababni fireemirra dabaluuf inuma almuuniyeemiin tokkoffaadha jechuun maallaqatti. Anaaf ammoo tuyyuu anaaf nan biraan beeku nan galchu nalleen ilaalla. Almuuniyeemii jechuudha akka kiyyatti qabaadhe hin dalaksiifadha. Maalitti golfaa dhuunfaa majliisa nam tokko hin seenne maatiin hin seenne ijoolleen hin seenne yeroo keessummaan alaa qofti dhuftu sanuu keessummaan daa'iman qabne dhuftu fatah sadah itti jettee itti bashannantu qofa godhadha. Boondidii ammoo hunda danda'a irra bultuu citiisaa hedduudha. Manni kiyya xiqqishoodha garuu ammoo yeroo keessummaan dhuftu maatiin hedduun isarra bulani. Isiniif galee icciitii waan isin jaaladhuuf kana isinitti hime. Kana hunda wanni na haasofsiisee soofaa namaaf dalaksiisee ana harkatti haa ta'u nama harkatti haa ta'u dhiifama jedha obboleettii yaani erga an amaanaa kennadhee deemee jechuu dhimma isinii galee nama na bira jira wallahi samoona kana nama na jalaa dhukkuba mana yaalatiif marfee qabanii daddafee kennadhee viidiyoo waraabee fi ergee fi biraa deeme. Booddee sanii ammoo soofaan cabee luknii jedhanii na ergan. Mucattiin ammootu yoo akkam soofaa lukaan muyni isaa luka ta'anaan jette mukaa miti keessi isaatu muka lukaa miti muka jennaaniin muka
Sinii galee itti nyaadhaa itti dhugaa gubbaa isboonjii fi carqiin qofti uffifama. Isboonjii bareedaa filatamaa fi carqii jabaa akka maallaqa keessaniitiin. Soofaan kun kakuma 200 jira, kakuma 300 jira, kakuma 150 jira, kakuma 80 jira, kakuma 60 jira, kakuma anuyyuu ka 65 illee dalaisiise, ka 85 illee, ka 95 illee dalaisiise. Sadiinuu mukuma. Sadiinuu wama tokkoon dalagama. Garuu diizaayinii fi carqii siinii galee carqii jechuun isa kana. Ka itti uffifamu. Carqiin isaa jabinnaa fi haphinna. Akkasii kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warrootiin soofaa barbaadan akka feetanis soofaa ajajadha. Garuu ammootuyyuu akka muka ta'e beeka. Jalqaba sammuu keenya himuu qabna. Lammaffaa ammootuyyuu warri almuuniyeemii ajajattan akka keessi isaa muka jechuun muka baay'ee haphii isinii argisiisaa qofa. Maaliif sirriitti fa isinii godhuu barbaada. Mastaawotiin tiyya cabde. Kan argitanii argaa jirtanii almuuniyeemiin isa baay'ee haphii ta'e kan of keessaa qaba. Isa kan argitanii kun gaafa barraa irra barraa'e gaafa dalagamu irratti hojjetame jechuudha. Muka kan argitanii kun almuuniyeemiin kan of keessaa qaba. Walaakin soofaan kanarra jabaa of keessaa qaba. Isinii galee soofaan xiqqoo kanarra jabaati. Kanaaf gubbama isaa kana argaa jirtanii kun akkuma asitti argitan kana gubbaa isaa akkanatti uffifama jechuu carqiin soofaallee. Isinii galee akkana uffifama. Almuuniyeemilleen haaluma kanaan uffifama. Na jalaan dogoggorrina. Walaakin boondidii yoo ta'e hoo boondidiin jechuudha. Duuban isin argisiisaa ture miti. Boondidiin furdaan muramee booda sanii jechuun inni orjinaala tahuu baatee sani immoo isintu fi eeggata. Yookiin ammoo nama isinii bitu santu isinii eega. Muramee itti galaan ofii kiyyaa jechuudha. Boondidii jabinnaaf sirri jaaladha. Miidhaginaa fi yookiin ammoo bakka addunyaan dorgomee jiraachuuf soofaa jaaladha. Acabuka lubbuun namaatu hin cabdi. Dhugaa rabbi dubbachuu wayyu majalisa almuuniyeemii immoo soofaa doonaan jedhanii an soofaa filadha. Maaliif jennaani soofaa bakka natti tola jechuun hedduu caammaa fayyadamtee majlisa amma afaa mana guutuu farshaadha. Dirqama caammaa baafachuu soofaa mootuyyuu bakka yaa rabbi naa dabarsi istiidiyoo kiyyallee gaafa tolchan soofaa galfadha. Hin cabaa jechuun kiyyaa hin bitatinaa jechuu miti. Isinii galee fedhii keessan irratti fedhiin keessan dirqama fedhii keessanii anaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Warroonni warqee biyya namaatii bitadhee guddaa moo xiqqaa kan mormaa moo gurraatiin isin cinqe kama ta'e haa ta'u bitadha. Hundi isaa warqiin tokkoma. Yoo giraama 80 qabaatte giraamni takkittiin 15,000 Itoophiyaa keessatti tahee hisaaba giraamni takka 15,000 baay'isuu 80 goota. 8 illee yoo qabaatte 15,000 baay'isuu 8 goota. Sigalee giraama lamallee yoo qabaatte akkasuma jechuudha. 15,000 baay'isuu lama hagana inta hamawdu'a. Haala kanaan jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Subscribe yaadadhe subscribing kiyya 50 gootuuf nama 100 bichatu iyyuu naafe share like waliif godha. Share like godha subscribing kuma nam 100 qofaaf jecha. Ya Allah maal isin na artani oromoki qallaali kan isin hin jaaladhu isin yaada isin jaaladha jechuun baay'ee tokko. Kanaaf like share godha horaa bulaa fayyaan faaya namootiin meeshaalee ajaja adda addaa barbaadan lakkoofsi bilbilaa yeroo hunda viidiyoo kiyya gubbaa jira. Afaaninis yoo isin himuu baadhe achirraa fayyadamaa isiniif kabarraa irratti jechuu horaa bulaa.